Ashamaa harka fuunee kabajamtoota maamiltoota chaanalii YouTube Isaaq Ibraahim baga deebinee wal agarree isiniin jedha. Nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Har'alee viidiyoo gabaabduu takka isiniif qabadhee dhiyaadheera. Hanga xumura viidiyoo kootiin na waliin ta'an afeeraa kootii asumaan namoonni chaanalii Isaaq Ibraahim haaraa taatan sabiskiraayib godhaan maatii keenya ta'a nu jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoowwan chaanala kan koo irraa darbu hunda argachuudhaaf subscribe godhaan mallattoo notificationii ishee subscribe ittiin rakkaadha isiniin jedha. Barumsa har'aatiin isin dabarsaa. Barumsa har'aas waa'ee Google Storyidhaan Play Story wal qabatu waan baay'ee isiniif tolu isinitti agarsiisaa. Hanga dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Hayyee waan afur kan isin Play Story irratti beekuu qabaattan isinitti agarsiisaa na hordofaa. Calqaba Play Story keenya banna jechuudha. Namni Play Story bilbila isaa irra hin jiru jechuudha. Play Story jechuun isa kana yeroo tokko kilik goonee ni banna jechuudha. Haala kanaan nu fida. Play Story keenya gaafa bannu achi booda karaa olii kanatti mallattoon profaayila keenya jirti jechuudha. Mallattoo profaayilaa yookiin namni profaayila hin qabne kan imeelii hin qabne iddoo duwwaatu dhufaa fi iddoo sana kilik goone yeroo tokko ni banna jechuudha. Haala kanaan nu fida. Achi booda kunoo as biratti iddoo manage device jedhu kana yeroo tokko kilik goone banna jechuudha. Iddoo kana yeroo calqabaatiif ni banna. Haala kanaan nu fida jechuudha. Waan amma asitti agartan kana nu fida. Achi booda kunoo as biratti update available ka jedhu jira. Kunoo update available jechuun yeroo ammaa kanatti update gochuu bilbila kan keessaa update wanti gootu AP1 applicationii jiran jedhee natti himaa jira jechuudha. Amma kunoo applicationii 19 bilbila kan keessaa update gochuu qabda ka jedhu kunoo mallattoo warningii of eeggannoo kunoo iddoo kanatti natti kenneera jechuudha. Kanaaf isa san update godhuu qaba jechuudha. Applicationii bilbila kan keessaa kunoo ishee update ol jettu kana yeroo tokko wifi fayyadamee kilik godhee bana jechuudha. Karaa saniin bilbila kan applicationii bilbila kan keessa jiran update godha jechuudha. Karaan tokkoffaan isa kana wanti isinitti argisiisu barbaade mee amma karaa lammaffaatti isin dabarsa. Isa lammataa yeroo tokkoof duuba deebitanii ammas jechuudha. Isu mallattoodhuma calqabaa san kan gara olii san kilik gootanii bantan jechuudha. Ishee tana ni bantanii haala kanaan isinii fida. Akkuma calqabaatti isinii fida jechuudha. Achi booda iddoo Play Protect jettu kun yeroo tokko kilik gootanii bantanii iddoo Play Protect jettu kana kilik gootanii ni bantanii haala kanaan Play Protect isinii fida jechuudha. Faayidaa waan kanaa waan baay'ee isin ajaa'ibu. Namoonni baay'een applicationii vaayirasii iskaan godhu fayyadamtan daawunlood gootanii Play Store irraa akkasuma namarraa dabarfatanii exzenderidha jedhu. Inni bilbila keessaniif baay'ee dhiibbaa qaba jechuudha. Vaayirasii iskaan ka godhu qabaachuu hin qabdan bilbila keessa irraa. Bilbilli keenya mataansaa kunoo bakka kanatti iskaan ka jedhu jira. No harmful apps jechaadha kunoo amma bilbila kan koo irratti akkuma agartan iddoo kanatti kunoo applicationii hamaan bilbila kan kee miidhuu hin jiru jedha kunoo bilbila kan koo irratti. As biratte jechuudha. Kanaaf amma maal gochuu barbaachisaa? Faayidaa isaa argisinitti mee iddoo iskaan jedhu kana yeroo barbaannetti iskaan goonaa jechuu bilbila keenya. Mee fakkeenyaaf ani kunoo bilbila kana sa'aatii 14 dura iskaan godheera kunoo sa'aatii 14 fi daqiiqaa 44 ta'eera bilbila kan koo erga iskaan godhe jechuudha. Kanaaf ammas yeroo tokko iskaan godhe ni bana. Amma iskaan naaf godhaara bilbilli kan koo. Kunoo iskaan naaf godhee xumuree jira jechuudha. Akkuma argitan kunoo as biratti applicationii hamaa ta'e hin jiru jedhaara kunoo. Applicationii kunoo iddoo kanatti agartan applicationii bilbila keessa miidhuu hin jiru jedhaara. Kanaaf haala kanaan fayyadamuu qabaatanii applicationii bilbila keessa yoo kan miidhu yoo jiraate Play Storyin bakka kanatti isinitti agarsiisa jechuudha. Amma karaa sadaffaatti isin dabarsa. Ammallee yeroo tokkoof duuba deebitanii iddoodhuma calqabaa sana tuqxan jechuudha. Settingii sadaffaa isinitti agarsiisuuf deemaara. Iddoo san kilik gootanii yeroo tokko ni bantu. Achi booda haala kanaan isinii fida. Gara jalaa kanatti settingii ka jedhu jira. Settingii san yeroo tokko ni banna. Kunoo settingiin as bira jira. Kunoo asitti settingii ka jedhu jira. Settingii san ni banna jechuudha. Haala kanaan settingii nuu fida. Achi booda maal goona? Kunoo iddoo calqabaa kanarratti bakka kanatti jeneraal ka jedhu kun jira. Isa kilik goonee ni banna.
achi booda waan asitti agartan kan inni nuu fida jechuudha. Isa keessaa zeem kan jedhu kana yeroo tokko kilik goone ni banna. Zeemii kana yoo bannu haala kanaan nu fida. Faayidaan zeemii maal inni? Zeemiin kun faayidaan isaa kan jedhuuf calqaba irratti kunoo as biratti laayit jedha, as biratti daark jedha, as biratti siistem diifoolti jedha. Kanaaf ija keenyaaf isa gurraacha daarkii ta'e fayyadamuudha qabnaa jechuudha. Kanaafuu isa lammaffaa kanarra isa daark jedhu kanarra kaawwanna jechuudha. Isa kana yeroo tokko daarkii kan jedhu kanarra ni kaayanna. Haala kanaan nuuf gurraachessa jechuudha. Ifni bilbila keenya akka ija keenya nu miineef jechuudha. Isarra kaayatanii jechuudha. Anamma akka isinitti mul'atuuf adiirra kaadhe jechuudha. Tippii isa arfaffaa isa dhumaa isinitti agarsiisa jechuudha. Waan pileestoorii keenya irratti beekuu qabaannu jechuudha. Amma yeroo tokkoof duuba ni deebina. Achi booda mallattoo iseedhuma duraa sana ni tuqna, gubbaarra ni tuqna. Haala kanaan nu bana jechuudha. Achi booda siitingii banna. Siitingiin gara dhumaa kana jira bilbila keessan irra. Naannoo gara dhumaa kana siitingii kana ni banna. Achi booda jeneraal ka jedhu kana ni banna. Calqabarra ka jiru kana isa kana ni banna. Isa kana jechuudha. Yoo bannu haala kanaan nu fida. Eega jeneraal ka jedhu sana bantanii booda akkana gara gadi deemtanii naannoo dhumaa kanarratti as biratti parental control ka jedhu kun jira. Isa sana yeroo tokko kilik gootanii ni bantu jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Parental control isaan yoo bantan haala kanaan isinii fida jechuudha. Achi booda iddoo gubbaa kanarratti kunoo iddoo parental control are off jedhaara. Kanaafuu oonii goona. Faayidaa isaa isinitti hima. Kana oonii goona yeroo tokko. Yoo oonii goonu haala kanaan nu fida. Achi booda piinii nu gaafata. Piinii itti galchina. Mee fakkeenyaaf piinii kiyya kana amma yeroo kana akkanumaan meela 1330 haa jedhuuni. 1330 achi booda okay jedhaan jechuudha. Irra deebi'ee galchaa 1330 okay jedhaan jechuudha. Kanaafuu amma oon godhadha jechuudha. Faayidaan isaa maali yoo jettani namoonni bilbila keenyarraa akka app buufachuu hin dandeenye akkasuma appilikeeshinii buufachuu hin dandeenye gochuudhaaf jechuudha. Kanaaf namni biraas akka appilikeeshinii buufachuu hin dandeenyeef nu fayyada jechuudha. Keessaafuu appilikeeshiniiwwan ijoolleedhaaf hin barbaachisnetu jira iddoo kana jechuudha. Kanaaf akka isaan hin fayyadamneef haala kanaan oon goona jechuudha. Achi booda kunoo iddoo apps and game jedhu kana yeroo tokko kilik goonee banna jechuudha. Haala kanaan nu fida kunoo amma. Kunoo hundi isaa banaa jira jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen ni hina jechuudha yoo barbaanne. Achi booda haala kanaan nu fida. Fakkeenyaaf inni kun jechuudha. Inni calqabaa kuni appilikeeshinii ijoolleeti jechuudha. Inni kunis akkasuma inni lammaffaa kun jechuudha. Hanga isa sadaffaa haga ijoollee hoggaa 12 jedha inni sadaffaa. Achi booda 18 achi ol jedha jechuudha. Kanaafuu isin appilikeeshinii eenyuuf barbaachisu kan barbaadan keessaa filattanii bifa saniin hidhattanii appilikeeshinii namoonni yoo barbaadan namni kamuu akka daawunlood hin goone gochuudhaaf isa kanarratti seef godhattu jechuudha. Isa kanarratti kilik gootanii yeroo tokko kilik gootanii achi booda kunoo seef ka jedhu kana yeroo tokko kilik gootanii bantan jechuudha. Haala kanaan Google Story keessan tikfachuu dandeettanii isiniin jedha. Barnoonni kan koo kanarraa kanuma irratti goolabaa. Namoonni chaanala koo faana taatan sabiskiraayib gochuun irraa fatina nageenyi koo bakka hirtan isin haa dhaqqabu kanumaan xumuraa galatoomaa isiniin jedha.